حالا لما قد يسيسون وبلين وانكين يقول يا حتى أنا ما تربى بكتي أنا ما تربى على متما توقعته متما سوريته حتى منو بكتي إجال على ما جلو تأ أني دبتشير الكابا دارا تام سكوتي ميجر مرة لك فني كاني ولتي بنا السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مباركين يا كم نقال أجرتو نقال الحمد لله وانا كان كلته في نقال كلو أمني سيدا قوجا سقلي نقاما كرلت شري تلو سقلي نقاما نقاما متي سقلي كي يسرت نقاما متي يا أبولي ينكيا إيه نقاما نتي نقاما جرا نقاما ورجع فيسبوك إيه نقاما إيه يا أبولي سكيا يا أبولي ينكيا كنيرا كندو برتي وروتن hundi addunyaa irratti argamtan hundi kan dhiiraaf kan dubartii hundi keessanuu sagaleen odaati yaa obboleeyyan kiyya kan dhiiraa kan dubartii osoo hin jenne warroottan ala jirtan warri miidiyaa fayyadamtanu nuti dhumne obboleeyyan keessan nuti dhumne dhumaatii dararaa hamaarra jirra wallaahi jechuudha kunoo amma jechuudha kan nuti achi argamnu jiddaan shumeezii jiddaa tariqa shumeezii jiddaa keessa jirra waan ta'e wallaahi dhumaatii adda adda dararaa guddaa nyaata tokko hin qabnu uffannaa tokko hin qabnu waan irra ciifnu tokko hin qabnu zubaalaa eegasii uffannee teenyullee jechuudha nuti uffannee jennaan zubaalaa kana nurraa baasanii waan nuti feestaala zubaalaa uffannu nurraa baasanii zubaalaallee waan itti nannee ofirraa gabbaamnu dhabne zubaalaadha bakki nuti keessa teenyu zubaalaadha balfa jechuudha balfa namni fayyaa qabu keessa jiraachuu miti du'aan horii jechuudha biyya keenyatti keessatti gatamuudhaan hin malle keessa jirra bishaan yoo nuti gaafanne bishaan ammaamaati kan dhugamu bishaan ammaamaa yeroo dhunnee jenne wallahi achumaa jechuudha bishaan ammaamaa bishaan soogiddaati bishaan biyya kana baara bishaan ammaamaa jechuudha marrumaan namaatiin kaasaa gadi baafee ilmi namaa asitti bishaan ammaamaa dhugee kaasaan irra yaa'ee kaafamee dhumee wallahi jechuudha hammaamni nuti allola'ee bakka ciifnu hin qabnu hammaamni jechuudha guutee nurra tayyaa'ee nuti dhangala'ee bakki nuti teenyu kilaasii jechuudha wallahi namni shantamni jechuudha akka fardi biyya keenya itti galutti jechuudha nuti namni 450 kilaasii tokkotti dhabnee jirra kilaasii jaan siniin jedhu kun kilaasii waa bal'atee miti yaa obboleeyyan kiyya wallahi jechuudha biyya keenyatti fardi yookaan jechuudha horii itti gala kilaasii akka nuti itti gallee jirru kanatti ilmi namaa immoo har'a jechuudha nuti eega qabamne raamadaana jira waggaa darbee jira baatii lama jirra raamadaanni amma dhufee nutti seenu kun waggaa baatii lama jechuudha eega mana kana seenne takkaa guyyaa tokko ambaasii wayii arginee hin beeknu ambaasiin keenya takkaa asitti nutti dhufee hin beeknu yeroo nuti gaafannee maali nun galchitanuu jenne isin mootummaan qabdan nuun jedhani uleedhaan nutti seenani dullaadhaan nutti seenani namni dhukkubsatee jennaan nurraa baasaa yeroo nuti jenne wallahi mana hakimaa tokko takkaa guyyaa tokko namni nu biraa bayii argatee jennaan beeknu jiru yeroo nuti deengade jechuudha ijoolleen harkatti du'anee jennaan wallahi hojaan tokko na biratti du'ee jennaan keessatti wanti garaana nyaatu daa'imni kiyya qaaliin gadi narra waggaa tokko wajjin mana kana keessatti hidhame harka kiyya irratti du'ee yaa abboo jedhe wallahi lubbuun kiyya bahaa jirti maali joori nyaatuma yeroo tokko afaan na keessa yeroo ani naan jedhu ofii kiyyaa kan hin nyaadhee liqimsu dhiiseta waan inni isa afaan kaa'u yeroo ta'u imimmaan kiyya qofan ofirra yaasaa ture yaa obboleeyyan kiyya kan isin har'a bakkee teessanii nagaan jiraattan as obboleeyyan keenya nuti jechuudha asitti dararamnee bishaan waan dhugnu hin qabnu waan uffannu hin qabnu waan nyaannu hin qabnu maa waan hakimallee jechuudha guyyaa tokko kiniina tokko adunuu hidhanee dhuguma wallahi guyyaa tokko kiniina tokko argannee hin beeku uleedhaan nuu dhufan uleen nutti ol seenanii yaa obboleessa kiyya maaloo warri biyya keessa jirtanu warri biyya alaa jirtanu warri barattanu warri barsiiftanu ulamaa wajjin biyya keenya maa nurraa jalliftanii beengada mucaan irratti du'e nurraa baasaa jenne nyaata dinne nyaata laganne nurraa baasu dinnaan habashaan wal nyaadhaan hun jedhanne bakki nuti itti qabbarru dechii asii hin qabdanu bakki qabrii keessanii asii miti lafee isaa zubaalaa keessa keenya baamne ganna lafee isaa zubaalaa keessa keenya baamne ganna malee wallahi fayyaa isaa akkatti du'e hin baamne ganu nuun jedhane lafatti nu dhahaa turanne jechuudha kiraayee mana keessatti kiraayee ilmi namaa immoo akka kiraa'u ni beektan wallahi kiraan isaa jechuudha guyyaa shan nu bira turtee guyyaa ja'affaatti nurraa baate guyyaa shan nyaata lagannee silaayyuu kumsii tokko ittiin nu dhufti gimmaasha yookaan yoo jabaatte tokko keessa guyyaa shan nyaata lagannee namuu lafaa ka'uu dadhabee laaffannee kan amma jechuudha kan dhukkubsatee jirurra kan du'ee jirurra kan dhukkubsatee asitti laaffatee jiru nurra hedduudha wallahi obboleessa kiyyaan kana jedhee sitti muun beeku yaa mubaarik yaa abbaa miskiinaa yaa maayii biyya keenya yaa warroottan miidiyaa gurguddaa fayyadamtan yaa warroottan gaazexeessota afaan oromootiin dhageessan yaa warroottan afaan oromootiin waa dubbattan
يا وروتنا فانو موتي وادا برتيتا دمني أبوليين كينيا مالو ما نراجع لفتني يا أبوليين كيا مال جتني ميكنا نو دمني أسرت دونيرا والله ركنا هما كي شغل هر جيتودا والله خليسا نيات لغن جيتودا نمني أسرت نرتب كوشتي جدو أمنا نغو خليسا نيات لغن نمن دكو خنجر نورا باسن نجرو إذا فترة عشان نيان فترة غير خليسا نيان هر فترة غير ما هر نيان كذا هر نيان والله كسنة جيتودا كنا نمشين دبادو كنا والله والخير أبدشين دبادودا ملكي أنا دبادودا فكرتنا رومي جوب ليسكية والله بالله ربي مرة وننار كنجروان نكيد نيات تجرا تجرو يا أبو ليسكية يا أبو ليسكية مالو دمني أكيد نجا ما بدي سريت لقى ما بوليس لقى ما جرى مالو يا أبو ليسكية مالو نتو دونه مالو يا إلمان ورمودا وروتن بيجا على جرتن وربيجا كيس جرتن ما شغلين أنتان مالو ورينيات تنجراتن ولا مالو إسينيات بولتني كوفتني بولتني نتي أكيس جار سجرا دباجرا جولة دي كوجر والله لو كيس جرا جار سجرا رياب بودي كي ناوليجرا يروني أستاهي مما سرنجلاس والله يسوع في بيلان وسوع في كران نقوم إشابيات كان وانغون والله اللي قبنا مرومان كينيا تجرامي والله يا إلمان ورمودا أكادا ما يسوع والله أكيد ما تسيدا ولا ركون كاردتي كنا كذا نتبيشات كنا والله يوان جدي كوب جدي سينارو تكنا جولة دا ولي جليدا جولة ورا وجنجرات ورا نتيانا ولي جليدا كوب جدي تكو كورا بوده نما موجة تودا مالك موري على كورا ستيشن استي كابو جدي كنليدا الرا بوده كاردي كنا بيته أكيد والله جرا كابو كوريدا كاردي كنا بيته سيارجد جورو ما هو كذا بيته سيارجدنه تيلي ما كنا موجود والله يا تيلي ما كنا موجود والله يا بدي بدنه ويا بدن راجفني أكثر تجرا تجرا مالو ورنا درانيا تني كرانا كابدن مالو ورو بليجن كينيا ورنيا تني كرانا كابدن وري بكي جراتن وري بريسيتن وري دبيبتن مالو كراميديا كرام باجيتن ويات وبنه كراموتماتن ويات أكما جرانو يونوتماتن شير بودا بويشري ساتي ربي سورة شير بودا نمشط علماء شيخوتا شير بودا إرجاج مان كمان ورا غري قرآن كمان تريتا جتن ورا ساعتي كنا كيسوا إيجار روا منامني ساعتي وادي كم ساعتين كن نويف ساعتي وادي نملة ساعتي وادي جاروني ساعتي رجال سيرو كمان ساعتي دي غيرو كمان ساعتي وان كدي غنولا ساعتي Apa jarak dia kan aja, yo mau tumbang kabel nunu jalan dia punya kisah mau tumbang kabel itu, rumah satu kono kada malu nuju boleh yang isi malu angkam nunu tilman orang muda, gama bijaban, rakan dia tikam bijaban, rumle sana gattane je tuda, bakka je tuda yo kan sare tikam tu gattane, bakka sare ke sanjiran, wallahi je tuda, bakka je tuda sare ke sanjiran ne gariti, tidam ne nama gattane, mukayyam li yaronu je tuda, hemguban na jenne, saljiru tibanan, simminto da kanu rajim wan rajim num kam wan upar num kam mukayyam na jarri tu tibarane mukayyam ni bara donu goda yaronu ti porine jenne wallahi huwa gubaje tuda bishangara ga sirra yaw mila kedi lage bau mukayyam guba ka sinu tibarane azaba amman jenne ke jira balo wallahi andara dande sina sauda bille obre dawede jira yaw bure wallahi billahi boina wata korako ga rabbi qabdu كمسكين ربو مسلاسي ربي قبلو هاga سورة ساتوكو دبتن هاga سورة ساتوكو أنكتني هاga أبا كبينيا توكو أنكتن كناف سين راس أمان جري كناف موتو مان بيجا كساتي سين تسلسة كناف وندنو أمني نلله كناف سين تسلمني كانوا مولي وندي برانجرو إن شاء الله هاga دندنيون إنه ما سيني يجينا هاga دندنيون سكالي إنه ما سيني تانا أبشرا أمبوينا أنا يادو أبو لاكو جلين وجا يا أبو ليجي مالو أكمل اللي جت أولين اللي وامبر اللي يوافق أولين اللي أكو بليجي كي جرانا بدو كذا أكو أولين اللي نورانا بد دكتور دايو قبّي أبشان الزبدين أبشان كبوفاتي أبشان زي الهنا شنو جرين أبشان كبوفاتي ندوج نوجرين يبر والله أبشان كبوفاتي ندوج نوجرين والله يقول كذا أما يقول كذا دكتور زدوا كذا دكتور زدني أدي أول اللي جرى
kana jechuudha amma lubbuu keessa jiru kanu wallahi amma jechuudha kanu biratti du'e ammana jedhee siimuu danda'u wallahi kan harka kiyyaan feestaala zubaalaatiin abbanee jechuudha feestaala zubaalaatti malee guyyaa ja'a bira turtii naannoo kanarraa bahe ana ammana jedhee siimuu danda'u obboleessa kiyya wallahi addunyaatti nooyyaa maaloo yoo danda'ame uleen illee garaa duwwaa kana kan dhaabnu kun turraa akka dhaabbatu nooyyaa uleen illee garaa duwwaa akka dhaabnu barkaara baadhaa ulee taatellee dhuguma kaara baadhaa mabraatiidha kan isaan nutti qabsiisan kun yeroo obboleeyyan keenya iyyidha mabraatiidha kan isaan nutti qabsiisan obboleessa kiyya yaa obboleessa kiyya wallahi waan garaa hin qabnu waan afaan itti qabannu hin qabnu kan dhukkubsate waan itti qabu hin qabnu simmintoo gogaa kanarra jechuudha cinaachisaa uratee kan cinaachisaa uratee jechuudha qaama qullaa wallahi garatti garagalu dhabee kaan jechuudha cinaachaan ciisuu hin danda'u garaadhaan gad deebi'ee kaan duddaan ol deebi'ee isa cinaachi urate simmintoodha bara wallahi simmintoodha silaa jechuudha jawaala tokko argannee jawaala laayibii waraabu tokko yookaan viidiyoo waraabee isinitti arginu tokko qabaannee laayibii viidiyoo tokko waraabee isinitti argine wallahi jechuudha jireenya nuti keessa jirru kana imimmaanii miti dhiiga bu'aa namni fayyaa qabu dhiiga bu'aa obboleessa kiyya wallahi billaahi dhiiga bu'aa wallahi bakka nuti itti jirru kana simmintoon qabbanni kun isaa gubaan isaa isaaban qabu wallahi obboleessa kiyya rakkanne rakkina hamaa keessa seenne azaaba addunyaa argine azaaba addunyaa dhandhamne obboleessa kiyya nuu birmaddaa yaa obboleessa kiyya kan dhiiraa kan dubartii qeerroo fi qarreen biyya keessa maanurraa jalliftanii nutis akkuma keessaniiti kan biyyaa baane hin hojjetannee nama taana hin hojjetannee of jijjiirra jennee baane rakkoo kanatti galle malee jaallannee simiti kan rakkoo kanatti galle obboleessa kiyya wallahi anamma siinaa isa dadhabe obboleessa ina bira jiru kanatti si dabarsa waliin haasa'e waliin dubbadhu. Anaake maal nyaatanii garaa qabdu yuunaan haa ta'u dura. Halo, salaamu alaikum Mubaarak. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa obboleessa kiyya rabbii jaanu dirmadhaa nuti obboleeyyan keessa natti dhumaa jirra. Ayyee. Akkuma obboleessi keenya jedhan kunoo nam waan nyaannu hin qabnu waan dhuynu hin qabnu waan affannu waan uffannu hin qabnu kunoo nam maatii hamaa keessa jirra. Mootummaan qabdan nuun jedhanii nutumani yoo waa takka gaafa haakama nuun geessan haakama nuun baasan qatlee nurraan baasan akkana rakkoo ajaa'ibaa sana keessa jirra. Mootummaan qabdan nuun jedhanii nuu iyyaa isin ilmaan Oromoo afaan Oromoo beektan karaa hundan nuu iyyaa obboleessa kiyya. Inshallah agarallee isinii dubbannaa kaardiin isin jalaan citiniiti yoo rabbi jedhe boru sa'aatii kanatti naa bilbilaati beellama keenya guyyuutti naa bilbilaa anis kaardii isinii guchiisuu fayyaala. Kaardii eewwaa jettan sana namoonni messenjera kiyya adii qabdan yookiin gara tiktookiitiin adii koo qabdanu fooloo koo qabdanu kaardii eewwaa jedhamu sana yoo qabaattan kan birrii 100 bitaan argaa riyaala 100 bor yeroo kana bilbilaa kaardii ani ijoolleetti argisiisee bichiiseen bor yeroo kana wal argina inshallah kaardii isinii kan kenna. Hayyee galata obboleessa kiyya kaardii akkasirra siidaatummaan nuun akka nu gargaarin waan jiru. Isinii fanna qarakkoon qabu kaardii bor. Ayyee. Bilbilaa galata abbaa Oromoo obboleessa keenya. Abshir. Nama hundannuu iyyi mootummaa hundannuu iyya. Abshir. Hayyee galatooma hundi keessanuu. Ayyee. Ulfaadha. Obboleewwan keenya salaamtaa yuunan dagadheedha xiqqoosi immoo shifteen jira haala jarri keessa itti buuhaa jirantii nagaddisiisee waan tokko sinii himaan waan faaktii waan dhugaa tokko sinii himaan mata keenya dhaggeeffadha. Innis maali gabaabseen daqiiqaa 3 keessatti isinirraa goolaba jechuudha. Kanaaf sheer godhaa hundi keessaniyyuu. Messenjeraan nama hundatti sheer godhaa. Sagaleen gara feesbuukiitiin keessatti yoo dheerate namnis ilaaluu hin danda'u booddee warri dhufu hin mufata ilaaluu namni keenya waan akkanaa kana. Kanaaf uummata keenya an amaanaan dhaabbadhaadha. Amaanaa isa irraa dhumaa jechuudha. Ulamaa'onni biyya keessa jirtan qeesoliin abbootiin amantaa hundi abbootiin gadaa akkasumas barattoonni yuunivarsiitiidhaa kaasee haga elementariitti rabbii keessan uumaa keessa sodaadha. Uumaa keessa sodaadha mana amantiitti illee rabbiin kadhadhaa fi akka amantii keessanitti akkasumas barattoonni mee asaasaa xiqqoodhumasi asaasaa barattoonni biyya keessa jirtan baranas yeroo feesbuukii irraa gadi baanee iyyinu isintu akka ta'e nu gargaare. Namni immoo dhugumatti sodaa rabbii qabdan rabbii keessa sodaadhaa kijiba oofamaa jiru hin fudhatina. Kijiba. Yoo jarri hadda sin deemu bori sin deemu yoo nu hadda deebinne bor deebi'u jedhu.
kijiba kun warra deebi'ee dhaqanii achi taa'an bisan